Hayyooyyaa shama harka fuunee kabajamtoota hordoftoota zeemen kun qophii nooletii nageenyi kenna waaraa bakka jirtan cufattu sinaa ga'u jecha qophii nooletii walitti deebineeti kan jirru qophii noolee qopheessuun har'alleessu waliin turtii kan godhu arra birraa leenjisaatii waa helli kiyya Bayyan Ibrahim waliin jira haga xumura qophiitti nu duukaa bu'aa yoo jennu Bayyan yeroo baay'ee seensa kan godhu ana. Atis gaazexeessaadha maaliif seensa gootu maaliif narratti ilaalta? Inni dargaggeessa jettee. Dargaggeessa ganaa lafa dhufa waan taateef odeessitee hin fidne akka kennu odeessitee sagalee sin kadhanne sagalee sin duunne sirra bareeda. Warri jajjabaan kun bar gaafa haasa'u akkam beektaa jechoota kuuluu hin sassakkeessan jecha makmaaksan waa hedduu sassankeessaniitu jecha miidhagsanii jechi warraa xiqqoo akka keessan kana xiqqoo. Tamammaa kafta dubbii midhaasuu sanii sagantaa biraatii walitti deebina. Tana sagantum goonee walitti dhufna egaa qophiin nooleetiin har'a ajandaan keenya ijoon dhimmoota keessa raayyaa ittisa biyyaatiin wal qabatee hirmaannaa raayyaa ittisa biyyaa keessattuu akka saba Oromootti dargaggoonni Oromoo maal fakkaatu kan jedhuu fi kanumaan immoo wal qabatee ololoonni gara marsaaleewwan miidiyaa hawaasaa kanaan deeman argaa turre gidduuleewwan kanaa kunis immoo yeroo baay'ee humnoota badii jedhan kana namni hedduun ni sodaata beektaa. Humnoonni badii Oromoon akka iddoo hunda keessatti qoodan fudhanne warra barbaadutu jira beektaa. Oromoon qooda fudhannaan kun keessattuu gama raayyaa ittisa biyyaa kanaafaa iddoon kun iddoo murteessaadha. Iddoo itti qooda fudhatamuu qabu keessatti humnoonni badii akka dargaggeessi Oromoo qoodan fudhanne warra godhantu jira. Humnoonni badiin kun immoo lootee galtuu fa'aa warra jedhantu jira beektaa. Lootee galtuun tun eessa keessa jiran beektaa? Warra mootummaa keessa jiran. Lootee galtuun kun keessattuu amma caasaa aanatii fi caasaa gandaa irratti fayyada gabbuutu lootee galtuu argattaa beektaa. Lootee galtuun kun ajandaa akka warra Israa'el kana fa'aa warra Eertiraa kana fa'aa oofan beektaa. Ajandaa isaa itti kennan kan amma yeroo baay'ee wanti argitu karaa gadiitti gaafa gabbuutama wantootuma ajandaa gidduu kana deemanii wal qabate yeroo itti dargaggeessa dirqisiisanii raayyaa ittisa biyyaa deemuu qabda jedhanii haadha hiyyeessaa boochisanii ijoollee fuudhanii barnootarraa hojii adda addaa keessa dargaggeessa qaban. Kuni maalidhaa caaseffama mootummaa yookiin imaammata mootummaa gabbuusu osoo hin taane humnoota badii lootee galtuudha kan kana godhu. Akkasitti amanaan. Maaliif jennaan gidduu kana wantoonni argaa turre dhimmoonni kun maali kan jedhu akka dhuunfatti atillee waan irraa qulqulleeffatte hin beeku garuu ajandaa kana irratti qulqulleeffachuuf yaalii gochaa ture. Mootummaadhuma yookiin ministeera raayyaa ittisa biyyaatitu waan kana imaammata kana gabbuuse immoo mootummaa naannoo Oromiyaatti gabbuuse immoo wanti kun maaliif ta'a? Ilmaan haadha hiyyeessaa maaliif fedhii malee birmadummaa biyyaa tiksee jedhanii humnaan oofu kan jedhu waan olola dirqamaan gara raayyaa ittisa biyyaa dargaggeessa ergamaa jiru waan jedhuun wal qabatee waan sanarraa qorannoo gaggeessaa ture garuu sadarkaa gaaraatti wanti kun kijiba akka ta'ee fi garuu iddoo adda addaatti immoo wanti kun darbee akka mul'atu ka adda baafadhe. Ijoon dubbii kana marsite keessattuu dargaggoon Oromoo humna raayyaa ittisa biyyaa keessatti hamma baay'ina isaa madaaluun kanaan dura baay'inaan hirmaachaa hin turre keessattuu waggoottan jijjiiramaa kana keessatti dargaggeessi Oromoo hedduminaan gara humna raayyaa ittisa biyyaa kanatti makamaa tureera ammas makamaa jira. Yeroo yeroodhaan immoo raayyaan ittisa biyyaa dargaggoota naannoo Oromiyaa qofa osoo hin taane akkuma biyyaatti kiriteriyaa garaagaraatiin gulaalee calalee gara humna raayyaa ittisa biyyaatti makaa tureera. Kunis kadheenya kanaa kunis qaawuma hojii sanaati jechaadha. Qaawuma hojii idilee dargaggoota humna qaban gara raayyaa ittisaatti galchuuti. Kana keessatti gaama dubbiin fuullee jirtu dargaggoota gara raayyaa ittisaa galchuudha. Haala kamiin galaa jiru ka jedhu irratti xiqqoo rakkoon jira. Mootummaanis ka beeku kanaan duras yeroo garagaraatti beeksifni ba'a haala beeksisa beeksanii namni fedhii qabu ulaagaa barbaachisan yoo guute gara miseensa raayyaa ittisa biyyaatti ni makama. Waan jedhutu jira. Amma ammoo dhiyeenya kana wanti jiru keessattuu magaalota amma olola sooshaal miidiyaa irratti akka dirqiinis namni maallaqaanis jijjiirama keessattuu ijoollee maatiin waa qabduu tokko qabaniiti yookaan ijoollee dureessaa wayii qabaniiti. Ijoollee san immoo maallaqaan jijjiiranii fi bakka isaa hiyyeessa baay'ee qabanii akka ijoollee warshaa garaagaraa kana keessa hojjechuudhaaf baadiyyaa dhufti kan wanti akkana baay'eetu deemaa jira beektaa. Kan amma qulqulleeffannee waan exact onnoo ta'e harkaa gaachuullee baannu hamii bakka garaagaraa fi namoota ofii beeknu duraallee kana hubachuu hin danda'ama. Garuu kun immoo dhuguma kallattii mootummaatii waan jedhu kalaalamuu qabu. Mootummaan humnaan qabaati raayyaa ittisaatti nama kaa jedhee jiramoo raawwachiiftoota sadarkaa dakaa jiranitu kootaa isaanii kenname san guuttachuudhaaf waan kana raawwatu moo mootummatu humnaan qabaa naagessaa jedhe.
Yoo mootummaan akkas jedhe ta'e yoo humnaan nama qabanii gara raayyaa isaatti makuun seera qabeessa ta'ee fi mootummaan kanatti ni amana yoo ta'e namni humnaan qabdee fidde kun meeshaa waraanaa maallaqa meeqaan hardi kaarensiidhaan bittee isatti fanniftee achi ergitu suni qabatee diinatti hin gala jechuudha meeshaa kana. Kaayyoo amansiiftee hin finne dirqitee fidde malee yoo kallattii mootummaa san ta'e. Yoo immoo rakkoon kun dogoggora raawwachiiftoota sadarkaa dakaa jiran ta'e mootummaan jara kanarratti tarkaanfii fudhatee wanti kun akka sirreeffamu. Dargaggeessi humnaan osoo hin taane kaayyoo humna ittisa biyyaa baree jaalala isaa horateeti gara raayyaa ittisa biyyaatti akka makamu mootummaan waan kana sirreessuu danda'e waan jedhu haasatu barbaachisa. Sanii wal qabatee yeroo baay'ee ololoonni deemaa turan fakkeenyaaf yeroo baay'ee ololoonni bahan kun gaafa qorqalbiin ilaalte egaa olola tokko qorqalbiin dhaggeeffachuu fi qorqalbiin dhaggeeffachuu waladda. Yeroo baay'ee warri olola oofan kun keessattuu warri Oromoo ta'anii waa Oromootti himuu barbaadan kanatu jira beektaa. Warri Oromootti waa himuu barbaadan kun yeroo baay'ee karaa qophiileewwan adda addaan kaasaa. Prime Television irratti sagantaa qaba. Sagantaa sana irratti yeroo baay'ee irra deddeebiidhaan waan kana kaasatiin ture. Irra deebii akka hin taaneef jechuu barbaadeetiin dhaggeeffattoota keenyaaf. Waanuma alagaan afaan Amaaratiin dookumantarii inni nurratti hojjetu, maqaballeessi inni nurratti hojjetu warri nuti illiitota Oromooti ofiin jedhan baqatanii biyya ambaa ta'an baqattoonni isuma sana afaan Oromootti kan nutti himuu barbaadantu jira beektaa. Gidduu kana wanti nuti argaa turre waa'ee dhimma raayyaa ittisa biyyaatii keessatti dargaggeessi Oromoo hirmaachuudhaan wal qabatee yeroo baay'ee biyya kana akkuma waan Oromoon qofti bulchaa jiru keessattuu raayyaa ittisa biyyaa keessatti jeneraalonni hundi akka Oromoo ta'anii iddoo hundaatti waraana hunda Oromoon qofti to'atee akka jiruutitti har'allee qooda guddaa kan qabu Oromoo akka ta'eetitti achi keessatti faayidaaleewwan malu hunda Oromoon qofti argachaa akka jiruutitti kan kaasan. Kana dubbachuudhaan dura garuu dudduuba deebinee seenaa kaleessaa ilaaluu barbaachisa. Har'a miti bara Milinik Oromoon yoo xiqqaate jeneraalota 11 turan keessaa jeneraalli 9 jeneraalota Oromoo turan. Oromoon birmadummaa biyya kanaa tiksuu keessatti har'aa miti kan inni jalqabe. Kaleessuma ture jechuu barbaadeetiin. Bara Milinik qofa osoo hin taane bara Milinik duras yeroo itti kan akka namoonni gootummaa Oromoon irraa dhaalaa dhufe kan akka Baalchaa Saafoo fa'aa akka fakkeenyaatti kaasuun ni danda'ama. Warra waraana Xaaliyaaniitti irratti injifannoo gaggaarii galmeessaa turan. Warra waraana Adwaartii irratti injifannoo gaggaarii galmeessaa turan. Eenyu yoo jenne Oromoodha. Jeneraalonni yeroo sana iddoo adda addaatti waraana hoogganaa turan eenyu yoo jenne Oromoodha. Ajajjoota gurguddaan eenyu yoo jenne Oromoodha. Isa as bara wayyaanis haa ta'u bara wayyaanii duras sirnoota turan keessatti yoo laalle iddoo hundumatti daangaa biyya kanaa kabachiisuu keessatti humna qilleensaa keessatti humna galaanaa keessatti koomaandoo keessatti raayyaa ittisa biyyaa keessatti poolisii federaalaa keessatti gahee gurguddaa fudhachaa kan ture Oromoodha. Oromoon gahee gurguddaa maaliif fudhachaa ture? Gootummaa waan qabuuf, dhiirummaa waan qabuuf. Achirraa dhaalamaa dhufe dhiirummaa fi gootummaan. Dhiirummaa fi gootummaa Oromoo immoo kanarraa anafate kaasnu kanaa miti. Addunyaan ni beektisan. Waan addunyaan waan alagaan irraa haasoftu. Garuu wanti har'a si aarsu tokko immoo waanuma alagaan siin jedhu alagaan si cabsuudhaan waan sana jedha. Waan alagaan jechoota alagaan si cabsuudhaaf afaan Amaariffaatiin jedhu ati immoo biyya alaa teessee afaan Oromootti hiiktee Oromootti himuu gaafa barbaaddu illiitonni Oromootti himuu gaafa barbaadan kuni warra Oromoo cabsuudhaaf halkaniif guyyaa hojjetan. Dirqamaan warri amma fakkeenyaaf dhimmoota raayyaa ittisa biyyaatiin wal qabateeti waan kana tibbana ololoonni deemaa turan kun. Ololoota deemaa jiran kana wal qabatee kaleessa qabsoo sirna gaafa sirna wayyaanee keessa umuriidhuma keenya kana keessa sirna wayyaanee keessa qabsoo turame keessatti Oromoon iddoo hundatti qooda fudhachuu qabaadha. Raayyaa ittisa biyyaa keessatti gahee olaanaa taphachuu danda'uu qabaadha. Qooda olaanaa qabaachuu danda'uu qabaadha. Har'a immoo gaafa achi keessatti ijoolleen Oromoo aanga'anii ijoolleen Oromoo dhiibbaa uumuu jalqabanii ijoolleen Oromoo bu'aa fiduu jalqabanitti maaltu olola akkanaa bansiise? Beeki dubbiin waa'ee ijoollee dirqiidhaan qabanii raayyaa ittisa biyyaa oofuutii miti. Sun waan santu qaawwa uume beektaa. Wanti suni wanti ijoollee bakka adda addaatti humnaan qabanii gara raayyaa ittisaatti makuudhaaf taasifamu kuni warra mootummaa qeequu barbaadaniif karaa bane. Kanarratti jaara san ceequu hin dandeettu, jaara san abaaruu hin dandeettu. Situ karaa baneef kaa. Faawulii ati hojjetterra siyaasa hojjeta Oromii warri siin falmu warri kaayyoo siyaasaa kee mormu
faawulii ati hojjetteen badii ati hojjettirraa ka'eeti siyaasa sirratti dalagaa jechuudha. Kanarratti mootummaan ka ceephuu qabu, ka qeequus qabu, caasaa isaa sadarkaa dakaa jiran, ka qaawwa kana itti horiidha malee karaa ani baneen dogoggoraan uumeen qaamni biraa akkamitti naqee qaawwanti jedhu. Ani akka kottillee akka dogoggoraatti fudhaa. Maaliif jennaan birmadummaa biyya tokkoo birmadummaa biyya kanaa kan eegsisu dargaggeessa humna dargaggeessati. Dargaggeessa kana humnaan ooftee akkuma ati jalqaba kaasuuf yaalte birmadummaa biyyaa kana hin tiksaan suni waan ta'uu hin dandeenyedha. Namni dirqiidhaan deemee birmadummaa biyyaa hin tiksu. Birmadummaa biyyaa cabsisiisa malee. Diinaaf karaa bana malee. So kana caasaaleen gadii akkuma jalqaba sii kaase caasaa mootummaa keessa yeroo adda addaatti wanti nuti arginu lootee galtuun ni jirti. Warri ajandaa diinaa tarkaanfachiisuu barbaadan hedduutu jira. Mootummaa keessa mootummaa xixiqqoo mootummaa keessa mootummaa xixiqqoo jira. Lootee galtuun kan jedhamu warruma caasaa mootummaa hooggansa mootummaa keessa illee jira beeki lootee galtuun kun. So kana mootummaan of sakatta'uu qaba. Mootummaa qofa osoo hin taane hawaasni miidiyaaleen kan akka kennaa kun itti himuu danda'uu qaba. Mootummaa yeroo baay'ee kan nuti arginu warra mootummaatti silaa qaawwa isaa himuu qabu. Warra mootummaatti silaa rakkoo isaa himuu qabutu gabba'ee rakkoo isaa waliin mootummaa faarsaa oola. Wanti biyya kana keessattuu Oromoo yeroo baay'ee wanti irra deddeebiidhaan wanti ani dubbadhu wanti Oromoo yeroo baay'ee kuffisu kana beektaa. Wanti mootummaan Oromoo akka hin tarkaanfanne mootummaa Oromootti ajandaan akka baay'atu kan godhu maal inni beektaa miidiyaalee Oromooti aktivistoota Oromooti keessattuu warra aktivistoota mootummaa ofiin jedhan. Gaaris Hamas walumaan walitti cafallaqeeti mootummaa faarsaa oola. Yeroo kanatti mootummaa faarsuu miti qaawwa mootummaa itti himuudha boo gabbaatee rakkoo mootummaan jiru tokko lama mootummaan caasaa hin sakatta'u yoo ta'e maal mootummaadha irra bobba'uu qabna nu gabbaanee maaliif jennaan of sirreessuu qaba. Mootummaan kun karaa irra miti kan dhufee itti gore akka salphaatti miti har'a fakkeenyaaf Fiild Maarshaal Biraanuuti kan biyya kana hoogganaa jiru yoo sin jedhu raayyaa kana kan hoogganaa jiru. Fiild Maarshaal Biraanuu rakkoo isaa waliin isa faarsuun maaliif barbaachise? Rakkoon akkasii karaa ministeera raayyaa ittisa biyyaatiin ni jira yoo ta'e dhuguma karaa ministeera raayyaa ittisa biyyaatiin wanta akkanaa kun raawwatamaa jira. Ilmaan hiyyeessa dirqiin qabamee waraana deemamaa jira yoo ta'e sirrachuu qaba kun. Kana itti himamuu qaba tolfamee mootummaatti. Hin sirreessu taanaan immoo irra bobba'uudha mootummaatti. Why because ilmaan hiyyeessaa dirqiidhaan oofamee birmadummaan biyyaa inni kabachiisuuf hin jiru. Biyya qilee buusa malee sirni inni kabachiisuuf hin jiru. Kuni dubbii sirnaati, dubbii biyyaati. Dubbii biyyaa gaafa jennu biyya kan bulchaa jiru Oromoo, kaleessas bulchaa kan ture Oromoo, har'as bulchaa kan jiru Oromoo, gara fuulduraattis kan bulchu Oromoo. Kanaaf sirna kana keessatti wantoota tortoroo ta'anii fi wantoota purpurtaa ta'an sirrachuudha. Kaleessa bulchaas kan ture Oromoodha yoo jettu. Oromoo bulchaa ture kaleessa seefu. Dura siroon akaaftu Oromoon bara milikii irraa kaaseeti. Jeneraaloota raayyaa ittisa biyyaa 10 keessaa 9 Oromoon an jetti. Bara mootummaa milikii illee. Amma jarri sun Oromoo Amaaraa himu. Barri sun zamanni sun Oromoodhaaf zaman akkamii akka ta'e nuti waan beeknuuf jecha. Jeneraalonni sun dhiigaan Oromoo ta'an malee warra Oromoof hojjetaa turan jedhee ani amanu. Sambira tarra amma sambira tarra qofa osoo hin taane Oromoo Amaaree qofa osoo hin taane Oromoon Amaarees ni jira. Har'allee Oromoo rakkisaa kan jiru Oromoo Amaaree. Oromoo Amaaree qofa osoo hin taane Oromoo alagoome. Oromoo eenyummaa isaa wallaale. Har'allee sirna kana keessatti caasaa mootummaa keessas ta'ee caasaa miti mootummaa keessa warri ajandaa Oromoo irratti ajandaa diinaa tarkaanfachiisuudhaaf hojjetullee warra Oromoo ta'ee warra of wallaale, warra Oromummaa isaa wallaale, warra alagoome, warra Amaarome qofaa miti. Yeroo baay'ee ani jecha kanatti warra Oromoo Amaaree qofaa miti. Oromoo alagoome yoo jenne waliin nu galchisiisa beektaa jechi kun garanatti otoo fooyyeffanne. Maaliif jennaan kaleessas Oromoon achi keessa sirna san keessa taa'ee Oromoon fakkeenyaaf jijjiiramni kun bara akka salphaatti hin dhufne. Jijjiirama kana bara mormii qofaanii miti kan dhufe. Jijjiirama kana bara warra jijjiirama warra sirna san keessa turetu gahee leencaa taphatanii bara isaanis har'a ajandaa biraatiin kaasuu dandeenya. Guyyaa biraa ajandaa biraa irratti dhimma kana diiteelii isaa jechuudha. Garuu sirnoota darban hunda keessatti Oromoon gahee qaba. Bara wayyaanee soo ta'e biyya bulchaa kan ture Oromoodhuma informaalii. Wayyaaneen maqaa qabattee aangoo irraa teessu malee wayyaaneen sammuu ishee kamiin biyya bulchaa turte kan magandatti galtee wal nyaachaa turte kana bar warra kanatu biyya bulchaa ture kaleessa Itoophiyaa bulchaa ture. Itoophiyaa bar duriitti irraa kaasee tarkaanfachiisaa kan ture bar haga har'aatti Oromoodha. Alkallattiidhaan. Kallattiidhaan akka har'a muummichi ministeera Dr. Abiy aangootti ba'ee Oromoodha jedhanii jarri yaaman kana aangootti mootummaa jijjiiramaa jennee yaamnu kan Abiyyiin aangootti dhufe kanaa miti bar. Kaleessa bar informaali biyya kana kan harka qabu Oromoon hin jiru taanaan bar Itoophiyaan muuzii quncaadha. Itoophiyaan hin jirtu. Aangoon kaleessas hin jiru. Oromoon aangoo san keessa hin jiru. Bara wayyaanis bara yaadigis Oromootu biyya alkallattiidhaan Oromoo biyya bulchaa ture yoo jenne warri amma badhaadhina ta'an kun gaafa san OPDOdha. Gaafa san bakka biraatiin Itoophiyaa miti dhimma Oromoo irratti nu murteessuu hin dandeenyu. Haga waajjira pirezidaantii naannoo Oromiyaatti namni ramadamee fi sirnaan namni TPLF ta'e tokko qajeelcha akka kennuuf
caffee don taane qajeelcha kennuuf namicha pirezidaantii Ramadaan kanatu qajeelcha kenna. Nuti ergamtoota turre aga sadarkaatti jedhamu irra gaheera warri sun. Ammas gara duubaan deebinu dubbiin tarte hordofanii Tatarterraa waa baratanii tatarterraa waa sirreeffatanii amma kaleessa maaltu ture yoo jette waan kaleessa ture sanarra dhaabbatteeti har'a fooyyeffate. Kaleessi yoo jirre baruu hin jiru. Yaa sanumaaf amma wanti nuti kaleessa gaafa qabsoo sun ture Oromoon raayyaa ittisa biyyaa keessatti aangoo guddaa qabaachuu qaba. Qooda guddaa fudhachuu qaba. Achi keessatti heddummaachuu qaba jedhamee qabsaa'amaa ture. Bara san wayyaanee gara dubbii kennaatti as deebine raayyaa ittisa biyyaa keessatti dargaggeessi yeroodhaan dargaggeessi hamilee qabu dargaggeessi kaayyoo raayyaa ittisa biyyaa sirnaan hubatee fi bare kan itti amane gara raayyaa ittisa biyyaatti baay'inaan dhufeeti birmadummaa biyyattii kabachiisuun waan kaleessas ture waan hadhas itti fufuu qabu borus waan abdatamu jechuudha. Adeemsa kana keessatti garuu dogoggoroon sadarkaa caasaa sadarkaa garaagaraatti ijaaraman hojjetaman raawwataman kunniin immoo qaamota sirna kana diiguu barbaadan tokkoffaa akka Oromoon biyya hoogganneef qaamota maqaa balleessuu barbaadaniif karaa waan uumuuf dogoggoroonni akkasii sun sirrateeti. Karama seeraa fi heeraatiin haaluma kanaan dura baratameen dargaggeessi baay'inaan gara raayyaa ittisa biyyaatti makamuun uumama kalee jirtu uumatti fufuu qabus. Dargaggeessi hirmaachuudha qaba. Birmadummaa biyya kanaa kabachiisuuf dargaggeessi roga hundaan dargaggeessi akkuma ati kaaste itti amane hubate kaayyoof akeeka isaa hubate galma isaa hubate ammallee yaamicha taasifameef kabajee itti hirmaachuu qaba jedhee namanaan. Yoo itti amane qofa. Ittiin amanne taanaan dirqiidhaan dargaggeessi deemee biyya kabachiisu hin jiru akkoo ammallee irra deebi'ee kaasaa kun jalqaba kaasuuf yaale. Kanaaf gama raayyaa ittisa biyyaatiin har'allee qooda guddaa fudhachuu qaba. Hinafa har'a hamma isa barbaachisuun arganne Oromoon raayyaa ittisa biyyaa keessatti humna isa barbaachisu hin arganne. Humna kana olis isa barbaachisa maaliif jennaan akkaataa baay'ina isaatiin gaafa madaaltee ilaaltu humna guddaa isa barbaachisa achi keessatti. Amma akka waan warri diinni Oromoon raayyaa ittisa biyyaa keessatti aangoo guddaa qooddatee achi keessaa qabutti kan kaasu. Biraanuu Juulaa malee namni raayyaa ittisa biyyaa keessa jiru isaanii gaditti fiildi meershaal Biraanuu Juulaatii gaditti namoota muraasa. Isa hafa Oromoo ganaa isa hafa. Kanaa ol dargaggoonni leenji'anii achi keessatti gahee gurguddaa qabaachuu danda'u. Humna qilleensaa keessatti gahee gurguddaa qabaachuu qabu. Qooda qoodachuu qaban. Humna galaanaa irratti qooda qoodachuu qaban. Komaandoo biyya kanaa keessatti qooda qoodachuu qaban. Dargaggeessi Oromoo tokkoffaa ciminni jira, gootummaan jira, jabummaan jira. Akkuma abboota isaanii kaleessaa dhaalamee irraa dhaalaa dhufan har'a gootummaa isaanii biyya isaanii kabachiisuudhaan agarsiisuu danda'uu qabu. Dargaggeessi Oromoo wacaa fi shiftummaa ganda keessaa bahuu danda'uu qaba. Warra Oromoon dargaggeessi Oromoo ganda keessatti naannee shiftummaadhaan akka jiraatu barbaadu jira beektaa. Warra ergama diinaa tarkaanfachiisuu barbaadu jira beektaa. Akka dargaggeessi Oromoo dudduuba deebi'u godhuu jira beektaa. Warra gara Liibiyaatiin galaanarraa galaa qurxummii dargaggeessi Oromoo akka ta'u barbaadu jira beektaa. Osoo dargaggeessi baay'ee Afrikaa tana beektaa sammuu irratti hojjetanii. Wanti kaleessa Afrikaa sammuu ishee irratti hojjetan. Har'allee akkuma jalqaba kaasne lootee galtuu mootummaa keessa jirus ta'ee warra ani Oromoodhaan hayyuu liitii Oromooti of hin jedhu ajandaa diinaa baatee deemu ergama mataa isaa hin qabne itti fayyadamanii har'allee ittiin meeshaa godhanii itti fayyadamaa jiran beektaa. Ittiin biyya kanarratti hojjechuu barbaadaa jiru beektaa. Isaantu warra akka isaantu miidiyaa irra gabba'ee dargaggeessi Oromoo raayyaa ittisa biyyaa keessatti qooda akka hin fudhanne akka waan dirqiidhaan iddoo hundumatti deemaa jiranii hin jiru jechuu miti. Iddoo jirutti dhaabbachuu danda'u qaba wanti akkana. Sadarkaa gadii keessatti ilmaan hiyyeessaa akkamitti dirqiidhaan raayyaa ittisa biyyaa deemee biyya kana birmadummaa biyya kanaa tiksisuu danda'a. Kun waan hin taane dhaabbachuu danda'u qaba. Kanarraan kanaaf dargaggeessi Oromoo raayyaa ittisa biyyaa keessatti hirmaatee akkaataa waamicha isaaf dhiyaate kabajee itti amanee gammachuudhaan itti hirmaachuu danda'u qaba jedhee nama naan. Egaa qophiin keenya har'a asuma irratti yoo goolabne gaarii na fakkaata. Bareeda qophiiwwan itti aanan keessatti mata duree garaagaraatiin dhiyaanna. Kadhaa amma asumatti nu yeroo baay'ee anuma taasaa. Kattaan irratti aanadhis. Aanadhis kattaan. Hayya kabajamtoota hordoftoota jeemmanni kun qophiin nooleeti. Qophiin noolee har'a dhimmoota keessattuu raayyaa ittisa biyyaatiin wal qabatee waan muraasa isiniin gahaa turre marii gochaa turre asuma irratti kan dhaabbatu ta'a. Qophicha qopheessuunis waliin turtii kan godhe ani Rabbirraa Leenjisaatii waa helli kiyya Bayyaan Ibraahim waliin turtii godhe hanga xumuraatti waan waliin taataniif ulfaadhaa hanga qophii biraatii walitti deebinutti nagaatti.